Hayya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka foon jirra jirtu. Dhugaa rabbii dubbachuuf nu warri Suudi Arabiyaa keessa jiru kun rakkoo hamaa keessa jirra. Tokkoffaa mootummaan nu quban qabu, lammaffaa immoo miidiyaaleen maan kenna yoo baay'ee sagalee nuun ta'u. Amma dheengadduma kana manidhaa keessatti nama torba du'e namni waa'ee isanii dubbate hin jiru, mootummaa waa'ee isanii hin dubbanne. Ijoolleen manidhaa keessatti ofii fajjeessaa jirti. Kun ammoo maraachaa jira. Kana waan hundayyuu isinuu viidiyoon argaa jirtanii ammallee viidiyoo mee dhumarratti isin argisiisa. Kanaaf ammallee sanirraan ka caalu osoo namni achi keessatti walirratti duulamee kun dhukkubaan kun ofii fajjeessaa kun maraachaa jiru nama sakaanu osoo jalaan galchiin ammallee ka biraa qabanii irratti galchuu jiranii amma lubbuuf mana gadi hin baanu mana cabsaa waan biraati asii gadi baanan karaa kanarra poolisiin akka jaabaa jirti lammaffaa mana cabsaa jiranii istiraat cabsaa jiranii rakkoo hamaa kana hin jedhamne keessa jirra jechuudha. Fakkeenyaaf yoo nu qabanii biyyatti nu galchan homaa rakkoo hin qabu. Namni biyyatti akka kootti biyyatti galuun sodaadhu biyyatti osoo qabanii nagalchanii homaa waan irraa sodaadhu hin jiru waa hatee biyyaan baane jechuudha. Haa ta'u garuu biyyatti isin galchan wanni nu sodaannu namni biyyatti nu galchu hin jiru. Asii manidhaa kana keessatti ijoollee durayyoo achitti walii duratti tuulamtee dhukkubni fixaa jirutti yoo nulleetti nu dabalan halaaka biraati wal fixuu taate jechuudha. Kana sodaanna malee biyyatti galuu namni sodaatu hin jiru. Biyyatti yoo galle homaa rakkoo hin qabu. Mootummaan ammoo mootummaa uummataa yaaduu miti. Lubbuu uummataa caala aangoo isaa jaalata ka walumaan argaa jirra. Kanaaf yoo uummanni kun asii gadi galee waan har'uma walii galee uummanni irraa buusu itti fakkaata aangorra. Suuta nama dhibba takkaan torbaan akkasitti galchan jechuudha. Kanaaf ijoolleen ta'een of eeggannoo haga dandeettanitti of eeggannoo godhaa manaa gadi hin bahinaa yeroo muraasaaf jechuudha. Isiinuu Suudiin uummati kuma fiidee guyyaa 4-5 akkuma aadaa isiitti torbee takka fiidee eega isiin dhaabatte homaa rakkoo hin qabu. Amma namnummaan tokko balleessinaan aadaa Suudii kana keessatti namni tokko balleessinaan hunda isiin bakka hammaluudha yookaan immoo guuru jechuudha. Iqaamaa qabdaa iqaamaa hin qabdu ati waa balleessitee ati waan balleessine hin beektu walitti qabdee hunda isaa oofudha wanni jirru beektu ammallee sanumatti jirti akka jedhanitti nama tokko waa balleesse saniif amma hundaa walitti qabaa jiranii akka dandeettan of eeggannoo godhaa ijoollee durayyuu manidhaa keessatti rakkachaa turratti nullee nu dabaluuf deemanii akka dandeettan of eegaa warri manidhaa keessayyuu kun maraachaa jira kun du'aa jira kun ofii fajjeessaa jira kana hunda maaltu godha namni jaalatee lubbuu ofii hin baasu namni ammootu rakkoon hamaan isa mudatu malee akkanumatti lafaa ka'ee hin du'u rakkoo jabaatte malee namni lafaa ka'ee fajjeessu hin jiru jechuudha. Kanaaf mee rakkoo ijoolleen Suudi Arabiyaa keessa jirtu warri manidhaa keessa jiru maal keessa akka jiru rakkoo ijoolleen boottee akkamitti akka himattu mee rakkoo ijoollee tanaa dhageeffadha yoo qaamni xiqqollee taatu furmaata godhuuf jiraate silaa namni mootummaa irraa waan hin qabnu akka kiyyeetti mootummaa qabna mootummaa irraa waan eegu garuu mee sagalee ijoollee tanaa akkasiin itti boottu maal akka tahaa jiran qalbiin dhageeffadha. Gara viidiyoo sin dabarsa. Marataan keenya lammii teenya taa maraatte tachi keessatti waan hin jirtu. OBN'n miidiyaa uummataa miti maaliif rakkoo keenya irraa dubbatte nuti Oromoo miti deegaa mangistii miti nuti akkamitti abada takkaa wayii hidhamna as keessatti rakkoo tokko malee barii takka malee nama saabuu hin baane nama hattuu hin baane. ለገንዘቡ ብቻ ነው እንዴ ሰው የሚጨነቀው? ለህዝብ አይጨነቅም? የኢትዮጵያ ሰው ግን ለምንድን ነው ህዝቡ በቃ ለባለስልጣን ብቻ ነው እንዴ ሰላማዊ ሰልፍ እየወጣ የሚዘፍ ነው የሚሞዝቀው? ብዙ ወገኖች ብዙ ወንድሞቻችን እያበዱ ነቅለዋል። በቃ ያበደ ሁሉ አብዷል። አይምሮ ትክክል የሚሰራ የለም። ኧረ እባካችሁ ድረሱልን። ኧረ እባካችሁ ሀገራችን አፈቀድ ልጅ አለን ሚስት አለን ልጅና ሚስት የታዩ አመት ከ2 ወሮች እንዴት ነው የምታስቡት? ኧረ እባካችሁ ድረሱልን። Mana hidhaa kana keessa waggaa takkaa fi baatii sadii hin jira. Riyaad irraa kaasaniiti harki irraa na kaasaniiti haayir na buusanii haayir irraa fuudhanii ni galtan jechuun jidda na fidan. Sigale kanaafuu namni gartee Riyaad bakki irraa galu jiran sanis Suudi Arabiyaadha mootummaa biraatii miti. Riyaad mootummaa biroo taatee jidda mootummaa biroo hin taane bakki itti lammiin san galu jirtus gartee Itoophiyaadha mootummaa fudhachuu jirus Itoophiyaadha. Kanaafuu nuti baatii torba duraas viidiyoo waraabaa turre iyyaa turre jidda namni dhufee jidda dhufnee nuti takkaa mootummaa sin agarree ambaasii sin agarree rakkoo meeqa maraataa ambara torba jechuun yookaan lakkoofsa torba maraataa na bira maraate kanii fuudhee ambara torba geessee maraataan keenya lammii teenya taa maraatte tachi keessatti waan hin jirtu. Baay'ee takka dararamu jirra rakkatu jirra kana duras liivii kana waraabu turre akkuma yaadata argaa turtan wallaahi bashiraanii ta'ee jira. Baay'ee takka namatti dhaga'ama yaa uummata Oromoo. Mangistiin qabdu miidiyaan qabdu nuti akkamitti miidiyaadhaaf akkamitti mangistiidhaaf akkamitti biyya kana keessatti dararaamna amara takkaan wayii haadha kiyya yaadne ilmoo kiyya yaadne haadha manaa kiyya yaadne rakkootaa kiyya oomsee wallaahi uummata nama tokko nama rakkootti waddu tokko dhabdee hundi keenya iyyuu
وقاجر تقابل نشرت ما يمازي كده سيرتي سواء نقول نقول الدرا برهات نجرو سنجت تري برهات نجرو جناس سبو تري أما واسي سبو تكلم كم يمازي كده سيرتي يمازي كده نقابل ده نجرن وبينين ميديا متامتي ما لنركب كجرا دبل تجارة ما بتي جاء من قصدي بتي ربيع أكمل تابع تكا وهيدا من ناس كده تكا كمالي بريتا كمالي نما سابون بار نما هاتون بار تكا كمالي لو كام ما كنا خيدا مجرو مال يا أمتى رموز إنه ما نمبر بند ميديا ما نمبر بند مال قوي أنا ما تكن قول أما يا ميرا كذا كذا تنجر وارين تنجر بند كم كرو دربلة أمني اللي برات نلانس درتان قال تنو سيدا نزيله وتنقل لي أسواج الرا وتأمت وزاني ينا نبت من دمنا لمي من دمنا نيز أما ما يود بند ولا أركنا جنة وبراد بتجرا وده كيسان قامت إلى تنوغان تنجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mari login wari riyad wari bati tokko galajir wari bati lama jira galajir aditin wari wagga tokko jasa di mal fingalle bayna man ka jiru man hilakan nama kuma so dema wol tojir am bati nama gacina gacilete gacci nama idan gaccai nagar akke na ilajir man yachur kana wante tamni midilal wante nakka furmatan tam taman nu goten amando le video waram le jira video ken hujira nolle rakko cima kamna agar yo nabi yakena tigal janu fita biya kena tigalu barban mana kena tigala mati kena tigala وانا كده قرني كده دبر سنو بنقم كندي زادو كندي تبع تبتشان إثيوبيا وانجنا ما كده جير قلت ما قلت كنا وانت إيه ركوا كنا كنا ودو أولين بوله غادي باجينا نولالا غادي باجينا تودي نتوما منا نتوما إيه باتي سجاد كده جيرا باجي كتا دو كتير ما كانوا داو ركوا يوغاني ركوا كده ركوا أمبادين كده دلعان جيرو نونجلا ما أمبادي موتو ما مالك كاي أمبادان دلعان كباتي مالك جت kalau mizat bindaban kalau mau bibiran daban malin biya kana tag ho mata rojan ajala ninggal waya kana hu amin milalu rakko kena kana sabasa balamot abke tajira yusuf bisa ውድ ወገኔ የኢትዮጵያ ህዝቦች እንደምንተውን አመታችን ነው ተካተርን አመት ከሁለት ወር አመት ከአራት ወር ሆነናል መጀመሪያ ላይ ተይዘን ወንፏ ተያዝ ከርጅ ሁለት ወር ከታሰርን በኋላ ወደ 20 ተባራላችሁ ብለው ወጡ 23 በኋላ በቃ ያለ ገፈፋ ልብሳችን ንብረታችን ገፈፉ 20 ታሰር 22 ወር ከታሰርን በኋላ ተባራላችሁ ወደ ጊዳ ከመጣ በኋላ ያው አመት ከሁለት ወር ታሰርን ጊዳ ሪያል ላይ አመት ከታሰርን ጊዳ ስለኛ የሚቆልን ሰው የለም በጭራሽ እንዴ ነው አላወቅነው እንባሲ መጥቶ ዛይ ጠይቀንም ለምን እንባሲ የለም እንዴ ቢለም እዚህ የተሰቃየ ነው ያለ ስንት ወንድሞቻችን ያቆሉ እያየናቸው የሞቱ ከዚህ የተወጡ የተየምብት የሚወሰዱበታና እና ባካችሁ ስለኛ የሚቆልን ሰው የለም እንዴ ምን ጊዜ የለም ባለስልጣን ሁላ ለራሱ ነው እንዴ ለገንዘብ ብቻ ነው እንዴ ነው የሚጨነቀው ለህዝብ አይጨነቅም የኢትዮጵያ ሰው ግን ለምን ነው ህዝቡ በቃ ለባለስልጣን ብቻ ነው እንዴ ሰላማዊ ሰልፍ ይወጣ የሚዘፍ ነው የሚወጣው እንዴት ነው ሀገራችን ወጣ ነው ሰርተን ቀየራለን ብለን ሳውዲ አረቢያ መተን መስጊድ እናሰራለን የተክሊት ነው በህዝቡ ላብ ነው ያ ምስኪን ሀገርና ቀየራለን ነው ያለው ለምንድን ነው እንደዚህ የምንሰቃየው አረባካችሁ የህዝብ ያለ የወገን ያለ የመንግስት ያለ ድረሱልን የዓለም መንግስት ምን የሚተዋረ ህዝብ ያለ ሸራርጉልን ባካችሁ በጣም እየተቸገርን እየተሰቃየን ያለ ነው ምንም ስለኛ የሚጨነቅልን ምግብም 3-4 ተዘጋል በቃ የናንተ እንባሻችሁ ነው ችግሩ እኛ መናርጋችሁ አስክሬት እንጠይቁ ነው ችግሩ ባዚዋን አልጋው ላይ መጣ ሆኖ ቤተሰቦቹ ጋር ቢዛ ያወራ እናንተን ምንም አያስባችሁም ተባል ተያ ስለኛ የሚቆህልን ማን ነው አሬ መንግስት ያለ አሬ ህዝብ ያለ ድረሱልን ባካችሁ ብዙ ወገኖች ብዙ ወዲቆቻችን ያቦሩ ነቅለዋል በቃ ያበደ ሁሉ አብዷል አይምሮ ትክክል የሚሰራ የለም አረባካችሁ ድረሱልን አረባካችሁ ሀገራችን አፈቀድ ልጅ አለ ሚስት አለ ልጅና ሚስት ታዩ አመት ከሁለት ወሮች እንዴት ነው የምታስቡት አረባካችሁ ድረሱልን ተሰቃዩ